yuutuubaroota jechuudha guguddaa kan akka Marruushoo naa dabarsaa sagalee kan akka dhagahu jechuudha. Kan akka Marruushoo kan akka maaliif miqqanyaa taatan? Isin galee maaliif miqqanyaa taatan? Ol ogatee booda jechuudha bilbila namaa hin kaasanii bilbila meeseejii namaa hin please kabajamtoota keenya wannan ani amma isin jechuu barbaadu maalidha? Amsa warreen yuutuubaroota gurguddaa ta'aniif especially akkuma kinoo poostii irratti argitaniif warreen jara kanaaf isaan bira akka ga'u jechuudha. Isin hunduu YouTube viidiyoo kana sheerii godhaafi isin galee isaan ilaallata waan ta'eef isin galee osoo nagaan isin jedhin yaa seen waan ta'eef ifama guddaan isin gaafadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaatiif kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isin jedha. Qaxaleewwan kiyya, Oromoowwan kiyya, firootawwan kiyya akkam jirtan fayyaa jirtanii ani nagaadha. Maal jechuu barbaadetanii akkuma kinoo poostii kanarratti argitan jechuudha. Yeroo baay'ee nu hunduu jechuudha akkuma argaa jirtan Oromoo kara miiliyoona 60 moo whatever akkanatti fakkaata. Baay'eedha nuyi jechuudha. Mitiree kabajamtoota keenya nuyi baay'eedha jechuudha. Garuu wal bira hin dhaabbannu. Wal cinaa hin dhaabbannu, wal bira hin dhaabbannu, wal hin gargaarru. Yeroo baay'ee jechuudha akkuma argaa jirtan yuutuubaroota jechuudha guguddaa kan akka Marruushoo naa dabarsaa sagalee kan akka dhagahu jechuudha. Kan akka Marruushoo, kan akka Yaayaa Hoop akkasumas immoo kan akka Sayid fa'a jechuudha. Warreen yuutuubaroota gugurdoodha. Numatu guddisnee numatu bira dhaabbateetu jabaadhu fira kiyya jabaadhu nusi bira jirra nusi faana dhaabbannaa jabaadhu jechaatu jechuudha. YouTube isaa yuutuuboota isaanii jechuudha sheerii gochaatu jechuudha kan as ga'an jechuudha. Garummoo jechuudha dadhabinni isaanii maal isinitti fakkaate firootawwan kiyya? Tokkoffaa ni Oromoon tokko ni fira tokko ni yoo wal bira hin dhaabbanne eenyutu nu bira dhaabbate ni yoo walitti hirkanne eenyutu walitti hirkata jechaatu garuu afaaniin qofa jechuudha. Oromoon afaaniin qofa bicha yeroo ammaa kana dhugaansa especially warreen yuutuubaroota gurguddaa jechuudha. Maaliif yuutuubaroota xixiqqoo maaliif hin guddisne? Maaliif yuutuubii isaanii jechuudha maaloo sheerii naa godhi maaloo na beeksisi yoo isinin jedhan jechuudha maaliif miqqanyaa taatan? Isin galee maaliif miqqanyaa taatan? Kun Rabbi irraa gaariidha. Kophaa nyaattanii du'uu barbaaddanii maalidha rakkoon keessan? Isin galee warreen yuutuubaroota gurguddaa ta'aniif walumaa galatti jechuudha. Warreen viiyuun isaanii guddaa ta'e, warreen viiyuun isaanii baay'ee ta'e jechuudha. Even Oromoon kee dhiifama guddaa jechuudha. Yoon balleesse didhaa balleessitee jirta argaa kee akkana hin jedhamu. Naan jedhaati koomentii irratti naa barreessuu hin dandeessan. Wanti natti dhaga'ame, wanti gaaffii natti ta'e tokko duraanirraa ka'ee haga ammaatti jechuudha. Warreen yuutuubiin isaanii guguddaa ta'ee ta'u jechuudha 60 ol ogatee booda jechuudha bilbila namaa hin kaasanii bilbila meeseejii namaa hin laalanii isa kana jechuudha. YouTube qabnaa YouTube nu guddisii maali sheerii gochuudhaaf birrii 5,000 kan kaffaleetoo ka sheerii naa godha hin jira jetteetu takka jechuudha karaa keessatiin karaa WhatsAppitiin jechuudha kan natti miti hin jirte. Waay ijoollee maal taatan kophaa nyaattanii du'uu barbaaddanii maadha kun wanti akkanaaf hin gaariidha. Isinii galee sabni biraa wal guddisan wal bira dhaabbatan nuyi maaliif wal bira hin dhaabbanne maaliif yuutuubaroota xixiqqoo maaliif hin guddisneedha ammaan sheerii godha Marruushoo plus immoo akkasumas immoo warreen Sayid warreen kinoo normal Kaayiroo keessa fa'aa jiran jechuudha yuutuubaroo Oromoo ta'aniif jechuudha sheerii godhaafi haa dhaga'an kana afaaniin qofa Oromoo jechuun gaarii mitiidha. Yoo ummata Oromoo hin gargaarre yoo yuutuubaroota xixiqqoo san hin gargaarre ati calliste afaaniin qofa jechuudha Oromoo ta'uu keef jechuudha. Malee maaliif akkana gootanidha? Maaliif ummatoota adda addaa yuutuubaroota adda addaa yuutuubaroota viidiyoo yuutuubiin isaanii
viyuun isaanii xiqqaate subscriberiin isaanii xiqqaate maaliif hin guddisneedha maaliif bira hin dhaabbanneedha baay'ina aarsaa jirtan dhugaan isin jedha afaanin qofa jirtanii oromoo wankii akkam jirta come on kun anaaf naaf fayyadu dhugaan isin jedha isin galee omaa naaf fayyadu kun jechuudha anaaf so wanti isin gochuu qabdan ammarraa ka'ee jechuudha karaa keessatti waa'ee karaa WhatsAppitiin YouTuberoonni jechuudha subscriberii xiqqoo qabu yoo isin gaafa isaaniif share godha kophaa nyaatanii du'uu barbaadanii jiran maal taatan waggaa kuma jiraan waggaa dhibban jiraanu gizee nama jabbisiisu isin galee so amma jirtu wal bira dhaabbannee jechuudha wanta gaarii wanta rabbi jaalatu goonetu jechuudha wanta rabbi jaalatu osoo goone rabbi jechuudha wanta rabbi jaalatu yoo goone rabbi wanta jaalatudha nu hin gammanne jechuudha isin galee so warri YouTuber xiqqoo ta'anifan ani jechuudha kan sagalee ta'aa jiru jechuudha kanaafu oromoo wankii warreen chaanaalii xiqqoo qabdan share godha warreen YouTube guguddaa ta'aniif share godha isin galee whatever wanti kun didhaa sirrii miti naan jettanii to comment jalatti na barreessuu dandeessan garuu wanni kun jechuudha nama aarsa jechuudha afaanin qofa jechuudha nu isin guddisaa ta'u isin immoo jechuudha yoo nu hin guddisne yoo YouTube warreen xixiqqaa qabaatan yoo hin guddisne maal uma nama fayyadu kaalas bakka so wanti godhuu qabdan amala keessan jijjiiraayi yoo maamila keessan jechuudha hin aarsinaayi karaa keessatiin yoo isin dubbasan sirnaan dubbisaayi bilbila ogateechistanii booda bilbila san immoo deebitanii ta'u jechuudha bilbila san hin kaastanii bilbila sanillee kaasaayi haasofsiisaayi keessummeessa kana bakka maaloo ani akkana YouTube akkana xixiqqoo yoon qaba maaloo share yoo naa godhi yoo isin hin jedhan share godhaaf jajjabeessa isin galee amma dandeessaniin jechuudha sirriidha jabina isaanii isaan barbaachisa garuu dirqamni isinirraa eegamu jechuudha isin maal gochuu qabdan share gochuu fi qabdaniidha wannan ani jechuu barbaade maalidha isin jibbee osoo hin ta'in please amala akkanaa kana isaa amala akkanaa kana laphee fi sammuu keessan keessaa gata isin galee dhugaan isin jedha so isa kana jechuu barbaadetanii wal bira haa dhaabbannu walitti haa hirkannu callistanii ta'u jechuudha video ogasanii guddatee booda jechuudha boonu dhugaan isin jedha kun boonu jechuudha bashitaa guddaa dhugaan isin jedha kun dhibee guddaa yoo bilbila isin bilbila irratti cufu yoo bilbila WhatsApp ilaalu dhiisu kun dhibee ajaa'ibaati dhibee sammuu fi kun dhugaan isin jedha gamnummaa akkasiitti fakkaatne dhibee ajaa'ibaati jechuudha soo kan of keessaa xaragaa sammuu keessa bashitaa guddaa waan ta'eef isin galee nan aarsina baay'ina aarsitanii jirtan so ammaan booda jechuudha share yoo gooteef share yoo gooteef jechuudha wanti sirraa eegamu dirqamni wanti sirraa eegamu hin jiru bakka share godhiif haa guddatan haa nyaatan ittiin haa bohaaran ispeeshaalii dubartoonni biyya arabaa jirtan jechuudha chaanaalii hin qabdan chaanaalii san bakka kinu halkanii guyyaa laffa'aatu chaanaalii bitattan san jechuudha please isaan haa guddisnu isaanumatu nu guddise nullee isaanummoo haa guddisnu jechuu barbaadetanii dubbii isiitti baay'aseetan jira oromoon kiyya dhiifama godha yoon balleesse wanta sammuu kiyya keessa jiruudha so warreen YouTuberoota guguddaa ta'aniif viidiyoo kana share godhaayi isin galee share godhaayi haa dhaggeeffatanii amman booda jechuudha chaanaalii warreen YouTuberoota xiqqoo ta'aniif sagalee ta'aa fi share godhaa haa guddatan wal bira haa dhaabban walitti haa hirkan sabni biraa akkatti walitti hirkachaa walitti dhaabbachaa jiran dhugaan isin jedha obboleettiin tiyya takka hin jirte tanaan dura jechuudha ji'a lamaan dura subscriberii karaa 1,000 kana qabdi turte dhugaan isin jedha YouTubera kinoo maqaan ishii Immabeet Kaasaa jedhamtu takka hin jirti micayyoo san ol kaastee guddistee amas karaa subscriberii 10,000 akkan darbee jira viewun ishii immoo dhugaan isin jedha baay'ee nama ajaa'ibsiisa viewun ishii karaa view karaa 20,000 30,000 akkanatu ilaalamaaf so ni maalidha maaliif of jaalannaa nama hundaa jaalachuu qabna nama hundaa walitti nama hundaa jaalachuu qabna isin galee nama hundaaf yaaduu qabna naa isa kana jechuu barbaadetanii dubbii isiittiin baay'isu warreen YouTuberoota guguddaa ta'aniif kun share godhaafi ammaan booda
bilbila keessan dhugateechistanii booda bilbila keessan warreen yuutuubaroonni xixiqqoo fudhanii yoo siinii bilbila kan kaasatii isaan keessummeessaa jechuu barbaadatan qaxaleewwan kiyya baay'een isin jaaladhaa isin kabajaa nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isin jedha firootawwan kiyya isin galee so chaanaalii kana warreen chaanaalii kana haaraa taatan isin hundu subscribe fi share like gochaa ta'u akka wal bira dhaabbanuu isin jedha torban gaarii haa ta'u guyyaa gaarii haa ta'u halkan gaarii haa ta'u horaa bulaay nagaannaa jedha akkasumas immoo obboleettiin teenya biyya Arabaa dhufte takka jechuudha Almii Miidiyaa jedhamti chaanaalii subscriberii 4,000 qabu tokko narraa bitattee jirti please seenatii subscribe godhaayi jajjabeessaayi linkii koomentii jala isiniifan teechisaa koomentii yoo barreessitanii booda linkii ishii tuqaatii please subscribe godhaa jechuu barbaaditanii horaa bulaay nagaannaa jedhaayi ciao